Jaallatamoo ijoollee Waaqayyoo konfiraansii hafuuraa Waaldan Amaanu'eel qopheessite irratti kallattiin hirmaataa kan jirtan akkasumas tajaajilli koo sheer ta'ee isin qaqqabee dhaggeeffataa kan jirtan akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaan Gooftaa ayyaanni faraarri isaa isin hundaaf baay'atu. Ani obboleessa keessan Paaster Dandanaadha. Jaalala Waaqayyoo ta'ee fedha Waaqayyoo ta'ee dubbii sagalee Waaqayyoo qabadhee isin jidduutti argamuu danda'eera. Akkuma beekamu kan nuti jirru xumura bara 2012 fi seensa bara haaraa kan bara 2013 irra jirra. Egaan baroota darbe keessatti waggoottan darban ji'oottan torbeewwanii fi guyyoottan darban keessatti waa bayii jiruuf jireenya baay'ee chaalenjii baay'ee dabarree dhufneerra. Waan baay'eetti gaddinee waan baay'eetti boqoon nu bu'eera ta'a. Wanti laphee keenya cabse, wanti hamilee keenya buuse, wanti jireenya keenya dhiphise hedduu darbaniiru. Abdii guddaan qaba Waaqayyo bara haaraa kana keessatti wantoota akkasii deebisee akka nutti hin finne. Waaqayyo bara gaarii, bara milii, bara itti ulfina isaa himnu, bara hojii manaa diinni kaa'u, hojii manaa xixiqqoo kan namni uumu itti hojjetaa yeroo keenya qisaasessinu otoo hin taane bara ulfina isaatti mul'ifnu, bara kaayyoo keenya ittiin galmaan geenyu akka nuuf godhu abdii guddaan qaba Waaqayyo. Ji'oottan darban, waggoottan darban isa namoonni baay'een jiru otoo jedhamanuu dhabaman, namoonni baay'een akka addunyaatti akka biyya keenyatti nu biraa hurgufamanii harca'anii hafan sana osoo hin taane Waaqayyo bara kiifamuu, bara mo'ichaa akka nuuf godhu abdii guddaan qaba. Dhugaadha. Haala ulfaataa rakkisaa baay'ee keessa dhaloonni keenya akka darban nan beekaa. Waaqayyo immoo Waaqa irraanfachiisadha, Waaqa dagachiisadha, Waaqa nama kiisudha. Akkasitti amanna, gadi namannu ol amanna malee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu kiisa. Baratti kolfinu, baratti boqoo ol qabannee dubbannu, afaan keenya galataan itti guuttannu, waan barbaannee dhabnetti argannee Waaqayyo Gooftaan immoo boojuu keenya deebisee, gaaffii keenyaaf gaaffii dhaloota keenyaa deebisee, nagaa biyya keenyaaf kennee, bilisummaa biyya keenyaaf kennee, wal jaallachuu, wal kabajuu, wal dhaga'uu, waliif yaaduudhaan, ba'aa walii baachuudhaan namni hundumtuu akka obbolaatti yaada fi laphee tokko qabaachuudhaan waliin itti jiraatu, bara tokko keessatti badhaadhee tokko keessatti iyyoomu, tokko nyaatee quufee dhugee quufu, tokko immoo beelan dheebuudhaan itti waadamu, bara inni tokko mana ho'aa jiruu ho'aa itti jiraataa, inni tokko immoo jiruu burjaajaa karaa daarii itti kufee ciisu akka hin taane, at least bara gaaffiin namoota baay'eetti deebi'uudhaaf, hiibboon namoota baay'eetti hiikamuutti jalqabu Waaqayyo hojii qajeelinaa, hojii milkii bara itti jireenya kanarraa arguutti jalqabu akka nuuf godhu abdii guddaan qaba. Kun akka ta'us immoo Waaqayyoon ni kadhanna. Isinis bakka jirtanitti haala keessa jirtan keessatti dhimmaati Waaqayyoodhaan kadhadhaa. Waaqayyoon keenya Waaqa waan addaa, Waaqa waan haaraa, Waaqa waan dinqii godhudha. Haaleluyyaa. Bara baraan boo'uu, bara baraan gadduu, bara baraan dhiphachuu, bara baraan boquu buusuun kan keenya ta'uu hin qabu, hafuu qaba. Bara darbu kana wajjin hafuu qaba waan ta'eef kanarratti dhimminee kadhachuu qabna. Isinillee dhimmaati kadhadhaa. Gara dubbii sagalee Waaqayyoo qabadhee isiniif dhufettiin isin dabarsa. Sana dura garuu tajaajila karaalee hawaasaa garaagaraa irratti tajaajilu chaanaalii keenya Obdii Miidiyaa jedhu FB irratti peejii qabna, YouTube irratti qabna, Telegram irratti qabna. Akkasumas Paaster Dandanaa Margaa kan jedhu FB kan koo yoo hordoftan tajaajila koo guutuu ni argattu. Akkuma beekamu egaan nama dhuunfaan tokko nama hundumaa qaqqabuun ulfaataadha. Akkasumas namoonni ayyaana Waaqayyoo nurraa qooddachuu barbaadan hundi isaanii WhatsApp kana warra fayyadamanii miti. Kan WhatsApp kana hin fayyadamne miidiyaa yookaan marsariitiilee hawaasaa garaagaraa, appilikeeshinii garaagaraatti illee kan fayyadaman
garuu tajaajila keenya kan barbaadan jiru dhaloota kana hunda qaqqabuudhaaf jecha akkasumas mul'ata Waaqayyoo ba'aa Waaqayyoo laphee kiyya keessa kaa'e dhalootaan ga'uudhaaf Obdii Miidiyaa chaanaalii jedhuun tajaajilaan jira. Chaanaalii kana jalqaba yeroo jalqabnu TV ergaa fayyinaa jenneeti kan jalqabne. Haa ta'u malee TV ifa fayyinaa kan jedhu wajjin waan wal fakkaateef namoota baay'ee harkaa wal dhahaa yeroodhaa gara yerootti waan warra TV ifa fayyinaa wajjin haasa'an haala ittiin dhufaniin wajjin haasa'an tokkotti fakkaate namoonni baay'een bitaa isaan galaa waan tureef jijjiiruun dirqama ta'e akkasumas chaanaalii guddaa boru bal'ataa deemu gochuu yaadaa waan qabnuuf Obdii Miidiyaa jennee Obdii Miidiyaan chaanaalii keessanii kan irratti tajaajilamtanidha. Isin keessaa kennaa garaagaraa kan qabdan Waaqayyo ergaa dhalootaa kan isinitti kennillee fiddanii kan irratti tajaajiluu dandeessan sagantaa dhuga ba'umsa garaagaraa kennaa tajaajilaa garaagaraa warreen qabdan dhuftanii yoo na asoosistan tajaajila kan keessan qindeessine karaa sanaan dhaloota bira akka ga'u ni goona. Obdii Miidiyaa FB irratti gara 33 hordoftoota amma naga'u qaba gara 33 kan ga'u. YouTube irrattis baay'ee guddataa jira. Telegram irrattis baay'ee guddataa jira. Hunda caalaa immoo YouTube keenya subscribe godhaatii hordofaa sagantaa keenya yeroo yerootti galaatii dhaggeeffadhaa. Anillee wanna Waaqayyoo na keessa kaa'innan tajaajila ana qofa otoo hin taane tajaajiltoota garaagaraa obboloota garaagaraa biyya ambaaf biyya keessa jirantu affeeramanii tajaajilu. Kana booddee immoo yoo gooftan jedhe bifa baay'ee fooyya'aa ta'een jalqabneetu jirra. Istuudiyoodhuma qulqullina qabu keessaa tajaajilli akka isin qaqqabuuf yeroo dheeraa irratti kadhataa turre. Obboloota na waliin tajaajilanii wajjin yoo gooftan nu gargaaramma bifa caaluun itti fufneetu jirra. Na sagalee koo kan akkuma dhageessaniin Obdii Miidiyaa YouTube irratti dhaqaati subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, hordofaan isiniin jedhaa. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Mee sagalee Waaqayyoon qabadhee dhuferraa bakka tokko isiniif dubbiseenii isuma irratti hundaa'ee dubbii Waaqayyoo kana isiniin ga'a. Mata dureen isaa gubbaa irratti kan barreeffamee jiru akkas jedha. Waaqayyo isa gargaarsi biraa dhufu irra abdii kaa'achuu jedha. Mata dureen kan koo kan hin filadhe immoo Waaqayyo irra abdii kee keewwadhu yookaan abdii kee Waaqayyo irra keewwadhu mata duree jedhu irratti dubbadhaa. Faarfannaa 446 lakkoofsa 1 kaasee kan jiruun dubbisa akkas jedhan. Waaqayyoon jajadhaa, Waaqayyoon jajadhu, yaa lubbuu koo ani jireenya koo guutuu Waaqayyoon nan jajadha. Hamman jirutti jajuu Waaqayyoo koo nan faarfadha. Amanannaa keessan gurguddoota irra ilmaan namaa warra gargaarsi bira hin jirre irras hin gaa'atinaa. Yeroo hafuurri isaa keessaa baatu inni deebi'ee biyyoo hin ta'a. Guyyuma sanas akeeki isaa hin bada. Namni Waaqayyo inni kan Yaaqoob gargaarsa isaa ta'eef abdii isaas Waaqayyo isaa Goofticha irra inni kaa'ate haa gammadu. Gooftichi isa bantii lafa galaana fi wanta isa keessa jiraatu uume isaadha. Inni bara baraan amanamummaa in eega. Inni warra cunqurfamaniif dhugaa hin baasa. Warra beela'aniif soora in kenna. Waaqayyo warra hidhaman hiikee gad in dhiisa. Waaqayyo jaamotaaf agartuu isaanii in deebisa. Waaqayyo warra gadi deebi'an ol kaasa. Waaqayyo warra qajeelota in jaallata. Waaqayyo galaa biyya ormaa in eega. Inni ijoollee abbaan irra hin jirreef haadha hiyyeessaa in jiraachisa. Karaa warra jallootaa garuu irraa hin kaachisa. Yaa Xiyoon, Waaqayyo kee Gooftichi dhalootaa hamma dhalootatti baraa hamma baraatti mo'a. Waaqayyoon jajadhuu jedha. Abbaa gaarii michuu dhugaa Waaqa bara baraa barri kan sin jijjiirree haalli kan sin jijjiirre bas haalas mootee kan jiraattu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos galanni guddaan ulfinni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati gaariidha, ati jabaa, ati guddaa, ati mootii, ati qulqulluudha. Nuti amma si beeknu noleeti.
kan kee himamee hin dhumu, kan kee dubbatamee hin dhumu. Fira dhugaa haleluuyaa waaqa bara baraa, michuu bara baraa, hirkoo bara baraa, ilma Waaqayyoo Yesuus ulfaadhu, bara baraan ulfaadhu, bara baraan eebbifami, bara baraan kabajami, bara baraan waaqeffami, bara baraan ol jedhi nurratti mo'i. Wabiin keenya si'i, abdiin keenya si'i, amanannaan keenya si'i, kan ittiin dhaadannu si'i. Waammannee siin maqaa kee oolle, maqaa kee waammannee salphina, maqaa kee waammannee du'a, maqaa kee waammannee badii, maqaa kee waammannee yeelloo, kufuu, caba, du'a garmalee oolle. Otoo duuti jiru, otoo balaan jiru, balaan namoota baay'een addunyaa kanarraa urgufe. Miidhamni dhaloota baay'ee miidhe otoo jiru garuu Waaqayyo ati jiraadhaa nuun jettee roora waan nurraa qabduuf, akeeka waan nurraa qabduuf, bara haaraatti akka ceenuuf waan nuuf eeyyamteef maqaan kee haa ulfaatu, galanni siif haa ta'u. Kee dubbannee hin fixnu, kee himnee hin fixnu. Guddaa guddaa, jabaa jabaa, goota gootuta. Haleluuyaa. Yesuus, Yesuus, Yesuus maqaan kee qofti qoricha, maqaan kee qofti du'aa kaasa, jaamaa bana, naafa diriirsa. Maqaan kee dhukkubsataa fayyisa, maqaan kee balbala cufame bana. Maqaan kan kee seenaa haaressa, jireenya iddootti deebisa, jireenya burjaaja'e, jireenya karaarraa kaate iddootti deebisa. Abdii cite haaressa, mogolee laafe cimsa. Weelaa jaalaba sidiyaa, revelenda hibagraadiyaa namaseeriyaa, velenda sipridigaas. Maqaa caaludha. Maqaa caaludha maqaan kee. Maqaa himamee hin dhumne, maqaa dubbatamee hin dhumne, maqaa faarfatamee hin dhumne, maqaa nama boonsu, maqaa nama oolchu, maqaa nama kaasu, maqaa fuulduratti nama tarkaanfachiisu, maqaa addaa, maqaa gaarii. Yesuus, 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 Yesuus. Lava diglari damasedre lebe digladi dibigas. Mi Yesuus jedha. Yesuus jedha. Maqaadhuma kana waamtanii fayyitu. Maqaadhuma kana waamtanii du'a ooltu, badiisa ooltu. Maqaadhuma kana yoo waamtan balballi cufame banama. Maqaadhuma kana yoo waamtan gaaffiin keessan deebi'a, hibboon keessan hiikkata, seenaan keessan aaraa. Yesuus, 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 Yesuus. Hallelujah. Yesuus, 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 Yesuus. Yesuus yoo waamtan diinni keessan isin dhiisee sokka. Maqaa kana jala dhaabbachuu hin danda'u seexanni, maqaa kana jala dhaabbachuu hin danda'u xibaartuun, maqaa kana jala dhaabbachuu hin danda'u tolchituun, moortuun hin dandeessu, goomattuun keessan hin dandeessu. Weelaa riidaa bagaatiraandiyaa nama seetiree lebejjiinii miikaas. Weel vaarikaanii soofa liida piyaana masyaa. Baranii bakkan waggaa dheeraatti tajaajilaa ture Jimmaa ba'u egaa kakuudhaan baane diinni kiyyoo baay'ee bara baay'eetti kiyyeessee garuu ayyaana Waaqayyoon dabarreerra. Garuu sa'aatii dhumetti yeroo xumuraatti yeroo Jimmaa baanu ganama suphiidhaan kaaneetu taaksiin hin turre waan ta'eef gara autoobus taraa deemuudhaaf baajaajii yaabbanne suphii sa'aatii 11 jechuudha. Otoo deemnuuti bakki isaa bakka baay'ee gara gadiin isaa bo'iidha. Bo'ii qaba, bishaantu yaa'a, bowwaadha. Bakka sana otoo geenyu fardi gaariin dhufe jechuudha. Ilaala uurriidha lafti, fardi gaarii immoo ibsaa hin qabdu, callistee karaarra deemte jechuudha. As nutti fiigdi. Nu bajaajiidhaan konkolaachisaan bajaajii ni deema jechuudha. Osoo fiigee deemaa jiru otoo hin beekin bajaajiin dhaqxee gaarii sanarraa baate jechuudha. Amma irraan qaba jedhee yeroo jedhu bowwaarran gadi conqolaa'uudhaan yeroo jedhuun battaluma sanatti Yesuus hin jedhe, afaan koorra dhufe Yesuus hin jedhe. Bajaajiin mucucaattee bowwaatti gadi galuudhaaf jirtu. Qaxxeettee achi dhaabbatti. Kan mataadhaan gadi garagaltu maatii wajjin mucaa qabannee jirra. Mataadhaan bowwaa sana kan gadi buutu qaxxeettee dhaabbatti. Qaxxeettee Yesuus naasuudhaan si'uma tokko Yesuus nuti sin oolle. Maaliif milkaa'inaan ba'u? Maaliif lafa kakuu ga'u? Maaf asitti hin duune? Maaf asitti hin banne? Maaf asitti hin dhabamne?
yeroo baay'ee yaallee yeroo baay'ee barbaannee hin arganne amma nurkaa ba'uufi jiraasaa hin ba'u gammachuudhaan hin ba'u faarfannaadhaan hin ba'u sagantaa galataa dhiyeeffatee kolfaa hin ba'u in ta'u jedhee diinni badiisa du'a salphina nuuf qopheessee ture garuu maqaan nuti waammanne nu oolche moo'ichaan dabarree konkolaataa keenya bira geenyee ni yaabbanne nagaan dhufne jireenyatti fufne hin baay'anne hin horre obbolaa hafuuraa ilmaan hafuuraa baay'ee horanne biyya keessa biyya alaatti fooninis waaqayyo ijoollee dabalee nuu kenne nu eebbise har'an kun har'as hin tajaajilu har'as maqaa kanatu nu jiraachisa har'as maqaa kanaan badiisa oolla salphina oolla du'a oolla mee Yesuus jedhamee sagalee keessan ol kaasate Yesuus fakkeenya tokkoon isinitti hime malee maqaa kanaan wanti biraan dabarre hin jiru maqaa kanaan wanti naaf hin taane hin jiru ilaa anaaf baankiin koo maqaa kanaadha anaaf jireenyi koo jiruun koo fayyaan koo bultoon koo tajaajilli koo ayyaanni koo namummaan koo ulfinni koo maqaa kana weelaa raadii qaba warraa bachii dhagaaya maraba bayala shidi bigas sedrele berele bedi bigas mahavari di bigabor raba bayala bajina mamando sedra la badi glaria la balabadias mahadri valadigas si Yesus jedhame Yesus 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 Kristos 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 Masisa dibame Masisa dibame Masisa dibame Masisa dibame Masisa dibame Ola waaqayyo ola araara sawaa'ee keenyaaf isa cubbuu keenyaaf fannoo irratti dabarfamee kenname Yesus Yesus salove da kirama sup valori panidigosi vanamijonia rala baya baba dia lafa kuftanii kaatu mee Yesus jedha hallelujah waan sirraa urgufamutu jira mee Yesus jedha ila mata dureen amma qabadhee dhufe boruun itti siniifufa hallelujah boruun itti siniifufa afurri qulqulluu tooruma namarra jiru kanarratti nagaggeessaa jira waan hojjetamutu jira waan ta'eef hallelujah ergaa waaqayyo naaf kenne kanas boruun itti siniifufa rela yana mashevelevedi dibigas matra la diga projana mashetre dibigas maqaa kanaan amma waan hurgufamuu qabutu jira waan hurgufamuu qabutu jira waan sirrachuu qabutu jira waan sororuu qabutu jira yaa rabajina madigladia Yesus 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 ravala bigabo yada badigladia namasetre lebedi bigladias me callisatuma warri afaani baaftanii waamuu dandeessan haala mijataa keessa jirtan irra deddeebi'aa Yesus jedha warri dubbachuudhaaf haalli isiniif hin mijanne nama jidduu nama wajjin kan jirtan garaa keessan keessatti Yesus 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 jedha otoo maqaa kana waamtanuu fayyitu otoo maqaa kana waamtanuu haaroftu otoo maqaa kana waamtanuu rola diga setre lebedi glaria namasetro vana majidi gladina masetra dia laborra hallelujah osoo maqaa kana waamtanuu lafa kuftanii kaatu osoo maqaa kana waamtanuu seenan keessan haara ye charri daborra class vendari tallani masivani jerendaya hallelujah 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 Yesus 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 abet 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 rabadi masetre lebedi glaria na machenta pradi procha vala biga bayando setre lebedi dibigas Hey! Hallelujah! 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 Rabagat roda labachina makradina masetre lebedi dibiglosai dabarashidi dibigal. Hallelujah! 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 Gaafa tokko gooftaan Yesus Kristos duuka bootan Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 keessatti akkas jedheen isin hanga ammaatti maqaa kan kootiin hin kadhanne hanga ammaatti hanga yoowwanaatti maqaa kootiin hin kadhanne ana kadhattanii kana naa kenni sana naa kenni jettanii dubbachuu dandeessu yookaan kana naaf godhi jechuu dandeessu waggaa 3 walakkaa ammanis wajjin jiraadhetti garuu bakka nan hin jirretti lafa nan hin jirretti lafa fooniin nan arginetti lafa ijatti nan arginetti maqaa kooti waan barbaaddan gaafattanii hin beektan kana booddee garuu maqaa kooti waan barbaaddan gaafadhaa maqaa kooti waan barbaaddan kadhadhaa isiniif kennamaa jedhe
Hallelujah. Amen. Amen. Ilaa Yesuus Kiristoos maal godhaa ture? Biddeen jechanii fi qurxummii jalama yoo wal jala dabarse dhiifama. Nama 5,000 nyaachisaatu ture. Obaasatu ture, dinqii gochaatu ture, raajii gochaa ture, warreen rakkatan irratti gargaaraa, dhukkuba isaanii fayyisaa, gaaffii isaanii deebisaa, isaan barsiisaa, bifa ajaa'ibsiisaan isaa wajjin ture. Fooniin yeroo biyya lafaa ture duukaa boota sana wajjin. Garuu wanta kan hundumaa kan godhe fiizikaalii fuulatti otoo isaan arganuu godhaafii ture jechuudha. Isumatu godhaafii ture. Amma gaa maqaa Yesuus Kiristoos kana lafa Yesuus hin jirretti waa fudhatanii waa argatanii hin beekan. Gaafatanii hin beekan jechuudha. Sanarraan kan ka'e gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo deemutti dhiyaana booddee maqaa kootiin kadhadhaa hin argattu. Hallelujah. Amiin. Amiin. Amma obboleettiin tokko yoo bukkee jiraatte, obboleessi tokko yoo bira jiraatte, abaluu koo mee bishaan sana dhaqiitii naa kenni yookaan bishaan sana naa buusi yoo jettanii bishaan sana buusee isinii kennan dhugdu miti. Abaluu koo mee qodaa sana naaf kenni yoo jettan yoo gaafatan isiniif kenna miti? Isiniif kenniti miti? Look. Fudhadhaa. Akkuma kana maqaan Yesuus Kiristoos akka nama isin bukkee jiru sana akka nama bishaan naa buusu jettanii jennaan bishaan isiniif buusee sana akka nama qodaa sana naaf kenni jennaan qodaa isiniif kenne sana akka nama harka na qabi jennaan harka isin qabee sanaatti fudhadhaa. Maqaa Yesuus kana maqaa Yesuus kana maqaa Yesuus Kiristoos kana maqaa Kiristoos Yesuus sana akka nama fiizikaalii qaamaan argitanii waan barbaadan itti mattanii isinii godhe sanaatti fudhadhaa. Isarra caalchisaatiyyuu fudhadhaa. Yeroo tokko namni nama dida. Maqaan Yesuus garuu hin didu. Maqaan Yesuus Kiristoos waamame hin didu. Kanaaf maqaadhuma Yesuus Kiristoos kanaan mee bishaan naa fidi jedhaa. Mee Waaqayyo bishaan naa kenni jedhaa. Mee bishaan fakkeenya isiniif qaba. Mee Waaqayyo kana naa godhi jedhaa. Mee Waaqayyo sana naa godhi jedhaa. Maqaadhuma sanaan Waaqayyo isiniif godha. Ilaa rakkoon keenya maaliin ijoollee Waaqayyo? Hammi nuti Waaqayyo beeknutu baay'ee muraasa. Hammi nuti Kiristoos beeknutu baay'ee muraasa. Aboon kan keenya amma makka humna qabu. Aboon ammamii akka nuuf kenname hin beeknu. Itti dhimma hin baanu waan ta'eef akkuma warra kaanii boo'a, akkuma warra kaanii gungumaa oollachuudha. Haalaan amma beekne, amma itti siqne, amma itti maxxanne, amma amanne sana jireenya moo'ichaa, jireenya ulfina qabeessa jiraatu. Ameen. Maqaa Yesuus. Maqaa Yesuus. Maqaa Yesuus Kiristoos. Yee! Maqaa kana booddee duuba boonni kun kana booddee ergamoonni kun maqaadhuma kanaan seexana baasanii maqaadhuma kanaan dhukkubsattoota fayyisanii maqaadhuma kanaan warra jaame jabananii maqaadhuma kanaan warra du'e kaasanii maqaadhuma kanaan eebba baay'ee lafarratti harkisanii maqaadhuma kanaan jireenyi maqaadhuma kanaan wangeelli hojjetame lallabame maqaadhuma kanaan wanti hunduu ta'e. Maqaa kanaan wanti sii ta'u jiraarra. Waaqayyo gooftaan maqaadhuma kanaan waan har'a sii godhu qaba. Shiiraabaa jiikaappooyya Yesuus jedhi. Ila hafuurri qulqulluun waan itti muufini. Hallelujah. Maqaa kana waamaa kan fayyitan jirtu. Maqaa kana waamaa haala amma keessa jirtan keessa abdii kutannaa keessa yaaddoo keessa ni baatu. Hafuurri qulqulluutu gara kootti fide. Leeraabii gaboo yaadiya nama seedree leberee diyaa. Jaababa irra deddeebi'aa waama irra deddeebi'aa ila shaakalaaf miti. Akkasumaanii miti amantiidhaan waama. Maqaan Yesuus Kiristoos maqaa Waaqa Ba'aal miti. Maqaa Waaqa Ba'aal miti. Gaafa ibidda qabsiisanii kootu jedhanii Waaqa Ba'aal waamanii dadhaban. Garuu Waaqni Eeliyaas tokkicha waamameen ibidda sana xaaf godhe. Hallelujah. Maafreedaa gaatraadiyaa seetiree lebedii. Maqaa nama jalaa callisu miti. Maqaa hoowwaatudha. Yesuus gaafa jettu. Maqaa isaa gaafa waamtu inni sin hoowwaata maqaan isaa humna qaba. Ila argitanii Yesuus silumaayyuu Waaqa. Gooftaadha. Inni waan dinqii gochuu danda'a. Amma Yesuus Kiristoos kadhachuu qofa miti. Maqaan humti isaatu waan dinqii godhaadha. Amma kanaan dura yaa Waaqayyo kana naa godhi yaa Waaqayyo kana naaf ta'ettani Waaqayyo man kadhattani. Mee amma maqaadhuma isaatiin immoo waan ta'e godha. Ila kadhachuu fi amantiidhaan waa gochuun tokko miti. Ila yaa Waaqayyo kana naa godhi yaa Waaqayyo na fayyisi yaa Waaqayyo na eebbisi yaa Waaqayyo naaf kenni narraa kaasi kana jettanii inni kun kadhataa jirtu kadhachuudha. Garuu maqaa Yesuus Kiristoos waamuu jechuun immoo aboodha. Maal gochuudha? Maqaa Gooftaa Yesuus kun haa ta'u jetta.
hin dubbatta jechuudha. Hin kadhatta otoo hin taane maqaa Kiristoosiin hin ajajja jechuudha. Maqaa Kiristoosiin hin abboomta jechuudha. Maqaa Kiristoosiin hin waamta jechuudha. Haaleluyyaa. Maqaa balballi koo haa banamu jetta hin banama jechuudha. Maqaa Gooftaan dhukkubni kun haa buqqa'u jetta hin buqqa'u jechuudha. Maqaa Gooftaatiin ayyaanni Waaqayyo narraa dhufu jetta sirra dhufa jechuudha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafiin koo adeemu jetta siif deema jechuudha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin hibboon koo hiikkatu jetta siif hiikkata jechuudha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa sana ga'uun qaba jetta hin geesse jechuudha. Meeraalaa diigaa roola bade yeroo hunda kadhachuu qofa otoo hin taane aboo baasta. Maqaa kootiin hangammaatti hin kadhanne jedheen Gooftaan Yesuus duuka bootan. Kana booddee garuu kadhadhaa isiniif ta'a. Maqaa kootiin kadhadhaa isiniif ta'a jedha. Iddoo biraatti immoo waan maqaa kootiin na kadhattan waan maqaa kootiin kadhattan akka waan argattanitti lakkaawwadhaa jedha. Raabaa jeenaa meekaa toorraa diigaa doolaa sidibiqaa ilaamma ilaalcha keessan jijjiiruun barbaada. Yeroo hundumaa maaloo qofa jechuun ta'ina kadhadhaa eeyyee maaloo jechuun gaariidha. Garuu aboo qabdanittis fayyadamaa. Ilaa meeshaa guddaatu isin harka jira. Elaa raabiigaa toorraa bachiina makiladii bigosa ivaana mikroodi gilaadiyaas ilaa beektu. Otoo qubeessaa of harkaa qabu namni qubeessaa lafa kaa'ee qubeessaa meera jedhee qubeessaa barbaadee yookaan cilee bidda keessaa fuudhee dabtara irratti nama barreessuu yaalu. Beektu cileen hin barreessaa waa barreessaa qubeessi irratti barreessu garuu maal godha waraqata balleessa. Iskiriiptoon jira iskiriiptoodhaan fuudhanii barreessuu dadhabanii maal godhu cileedhaan dabtara barreessu. Jireenyi keenya baay'ee akka kana jechuudha. Maqaan waa baasu maqaan dhimma baasu maqaan seenaa hojjetu maqaan dinqii hojjetu nu wajjin jira. Maqaa dinqii hojjetu obbukkeetti dhiifnee garuu nama kadhachuu yookaan waan gara biraa jireenya keenya irratti waamna. Waan gara biraa jireenya keenya irratti shaakalla. Ija keenya gara namaa, qalbii keenya gara namaa, yaada keenya gara namaa yookaan gara haalatti kaachifna. So inni sun immoo deebi'ee jireenya keenya balleessa. Jilba keenya nu buusa, mogolee keenya nu buusa, abdii nu kutachiisa. Oh hallelujah. Yesuus Kiristoos gooftaadha gara isa sirrii gara isa dhugaatti deebi'a. Yesuus jedhame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos waami seenan keenaara. Haala amma keessa jirtu keessaa hin baata. Dhugaa otoon ani siif hin kadhatin, otoo namni biraa siif hin kadhatin, Yesuusuma ofirratti waami. Yesuusuma ofirratti waami. Ilaa jala mureen sittima reelaa diigaa senda shaakala haaraan si jalqabsiisa. Nan beektu ta'a kanaan dura maaloo yaa Waaqayyo kana naaf godhi jechuu qofa beekta. Ammaan booddee garuu maqaa gooftaa Yesuusin kun naaf ta'eera jechuu jalqabe. Maqaa gooftaa sun kun haa ta'u jechuu jalqabe. Maqaa gooftaa sun kun hin ta'in jechuu jalqabe. Maqaa gooftaa sun kun immoo akkasitti akkasaa ta'u jechuu jalqabe. Maqaa kana waam. Maqaan kun afaan kee keessaa hin bu'in. Paarii diigilaadiyaas otoon dhugaa ba'isin jedhee baay'een keessatti waa ta'e tokko si mudatee balaan tokko si mudatee yookaan mudannoo tokko keessa galte maqaa Yesuusin jettanii waan baay'ee ooltaniitu. Amantiidhaan maqaa Yesuusin kun immoo akkasumas haa ta'u malee jettanii waa dubbattanii waan baay'ee taasifattaniitu. Kaan keessan immoo hin beektan ta'a. Har'a garuu jala mureesitti ma Yesuus Kiristoos maqaa koo waamaa waan barbaaddan hin argattu isiniin jedheera. Reelaa diigaa seet reelee bee diigilaariyaa nama jeenta proovaa nama kiriidaa. Maqaa gooftaa Yesuusin fayyiga. Maqaa ameen jedhika. Maqaa gooftaa Yesuusin fayyika. Maqaa gooftaa Yesuusin haara'ika. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa dibame. Ilaa aboon samii irrattis lafa irrattis naaf kennameera jedhem gooftaa Yesuus Kiristoos. Aboon samii irrattis lafa irrattis naaf kennameera. Maqaa isa aboo qabuutiin gaaffiin kee deebii argatu, hibboon kee hiikaa argatu, jireenyi kee wal siif qixxaatu, kaayyoon kee galma siif haa ga'u. Duuti sin argin, balaan sin argin, salphinni sin argin. Salphinni mana kee maatii kee jiruu kee irratti hin ta'in. Maqaa nama Naazreetu Yesuus isa humna qabuun nan dubbadha sirratti. Confessing godha sirrattan dubbadha sirrattiin haasa'a. Reelaachi kamoo yaafi gaaborrii diigaas haala amma jirtu keessaa maqaa gooftaa Yesuus hin ba'i. Haala amma jirtu keessaa maqaa nama Naazreetu Yesuus hin ba'i. Seenaan kee haa haara'u, afaan kee kolfaana guutu. Gaaffin dhimma gaa'ila kee irra jiru, gaaffin dhimma hojii kee irra jiru, gaaffin dhimma fayyaa kee irra jiru, gaaffin dhimma naannoo maatii keetii jiru, gaaffin dhimma hawaasa kee irra jiru maqaa gooftaa Yesuus nama deebii argatu. Afurri gammachuun tokko maqaa Yesuus nama sirratti gadaaru. Afurri kolfaa, afurri ilillee, afurri faarfannaa maqaa Yesuus nama sirratti gadaa dhangala'u. Maqaa Yesuus nama sirratti gadaadhaan dhukkubni keessi keessa haa
ta'u dhukkuba koronaa haa ta'u dhukkuba dhiibbaa dhiigaa haa ta'u dhukkuba sukkaaraa haa ta'u mataa bowwoo haa ta'u dhukkuba cuggaarraa haa ta'u dhukkuba kalee haa ta'u nyaata haa ta'u waraansa haa ta'u akkasumas hir'ina dhiigaa haa ta'u maqaa kan qabu maqaa kan hin qabne ija keerra gurra keerra ilkaan kan kee namummaa kee qaama kan kee keessa kan jiru maqaa Yesuus na nyaatamu maqaa Yesuus na buqqa'u maqaa Yesuus na buqqa'u maqaa Yesuus na buqqa'u maqaa Yesuus na buqqa'u buqqa'e keessa maqaa caalu maqaan Yesuus maqaa caalu buqqa'e keessa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos raabaa diigaa booyyaa kanumaan warri fayyina fudhatan jirtu waaqayyoof ulfina kennitu mallattoo fayyinaa jireenya keessan irratti argitanii isin keessa darba humni fayyisu waaqayyo ilaa lafa kuftanii seenan keessan haaro ilaa jireenyi keessan haaro ilaa boojuun keessan deebu ilaa ulfinatti darba ilaa moo'ichatti darba maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos lafa kaleessa miidhamteetti lammatan miidhamina maqaa gooftatti lafa kaleessa boochanitti lammatan booyina dhimmi kaleessa sin boochise furmaata argatu dhimmi kaleessa sin dhiphise amma furmaata argatu warri hojii hin qabne balballi hojii maqaa Yesuus sa'aatii kana kaasee siniif banamu maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiibbaa jala kan jirtan abjuu kan qabne wajjin rakkataa kan jirtan maqaa Yesuusiin hiika siniif argatu dheebuu hiriyaa qabaachuu dheebuu gaa'ela dhaabbachuu otoo qabdanuu nama lapheen keessatti boqotu kan hin arganne maqaa Yesuusiin kana booddee gaa'ela eebbifamaa hiriyaa eebbifamaa qabaadha maqaa Yesuus Kiristoosiin dadhabdanii dafqitanii fiddanii dafqi keessan isin harkaa kan faca'e wanti isin dadhabdan wayirra isiniif ooluu kan didi maqaa Yesuusiin kana booddee dafqi keessan hiika haa godhatu maqaa Yesuusiin xiqqaan keessan guddaa haa godhatu wanti kan keessan ta'e hin qisaasain hin badin xibaartuun tolchituun maqaa Yesuusiin qabeenya keessan irratti nagaa keessan irratti namummaa keessan irratti hojjechuu hin danda'in Yesuus hin danda'in xiqqaan keessan guddaa haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos xiqqaan keessan guddaa wanti harki keessan tuqe kan eebbaa ta'u lafti miilli keessan ejjete dhaala keessan isiniif haa ta'u ilaa gara maasii bal'aa ilaa gara dirree bal'aatti ba'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos raalaarii gamoo raamacheenamat namoonni baay'een bahaa jiru namoonni baay'een haara'aa jiru dhugaa afurri qulqulluu maqaa kana keessan darbee hojjetaa jira afurri qulqulluu maqaa kana keessan darbee dinqii godhaa jira Yesuus jedhame Yesuus jedhame Yesuus jedhame maqaa kana jala dhaabbachuu danda'e afurri hamaan godaanaa jira xibaartuun godaanaa jira kisaarummaan gaddi dhiphinni jeequmsi ba'aa jira sin keessa godaanaa jira jireenya keessanirra ilaa warri jireenya keessan gaddaan guutan warri dhiphinaan guutan nagaa warri dhabdan boqonnaa warri dhabdan haariidhaan boochan yeroon keessan darbaa kan jiru fuuldura keessanitti abdiin kan sitti mul'ataan jiru gaddaan jireenya keessan kan rukutan mee irra deebi'aa si'a torbame na wajjin jedhaan Yesuus tokko Yesuus lama Yesuus sadi Yesuus afur Yesuus shan Yesuus ja'a Yesuus torba maqaa Yesuus Kiristoosiin godaane manni kun qaamni kun namni kun nama Yesuus irratti moo'edha maqaa Yesuus Kiristoosiin anatu irratti moo'a kan jettee ishii dhiphisaa jirtu yaa xibaartu yaa tolchitu ergamaan dukkanaa ergamaan badii yaa kisaaraa dhiphinaa gaddaa boo'icha Yesuusin sokirra dhugaadha amani malee sokkeera sirraa hin argitu deebite sakaleessatti dhiphatte sakaleessatti boochette maqaa Yesuus Kiristoos jala jabaan dhaabbatu hin jiru tolchi dhaabbatu hin jiru xibaari dhaabbatu hin jiru haalli dhaabbatu hin jiru milkaa'a daangaan keessan darbee adeema kanaaf amma yeroon dubbadhu qofa otoo hin taane kana booddeetti fufaati jireenya keessatti Yesuus irra labsaa Yesuus jedha maqaa Yesuus jedha guyyaatti si'a meeqa waama otoo waan kadhatiin maqaan inni kun waan guddaa hojjeta yeroo jireenyi keessan dibbirtii keessa galu yeroo jireenyi keessan jeequmsa keessa gammachuun yeroo isin irraa fagaatu Yesuus jedha faaruun Yesuus jedhu yoo jiraate immoo maqaa Yesuusitti faaruun faarfatame yoo jiraate faaruu isaa irra deddeebi'aa faarfadhaa Yesuus jedheen siyaama na jalaan didduu ganamaaf galgalaa kan jedhu ganama siwama galgala siwama ansiwameen kufu goma Yesuus faaruu akkana barbaadaa faarfadhaa ilaa barbaadaa faarfadhaa mataan isin hin bowwaafatin hin jeeqamin abaluu koo naa kadhadhu raajii abaluu koo paastarii koo hojjetaa hongeelaa koo naa kadhadhu hin cinqamina maqaadhuma Yesuus waama callisa maqaadhuma Yesuus faarfadhaa yoo faaruu dhabdan ofii keessanii faaruu wayi qindeeffadhaa taa barreeffadhaa maqaa Yesuusin maqaan kee dinqiidha Yesuus fayyisaa koo Yesuus oolchaa koo Yesuus gargaaraa koo jedha barreeffadhaati loqoduma keessan callisaa faarfadhaa dinqiitu ta'a waanuma dinqiitu ta'a ilaa inni isitti mamma isiniif kadhadhee darbuun danda'a
waan nama sitti hojiirra oolchitanii nan bara keessan guutuu mo'ichaan jiraattu. Hallelujah. Eebbifamaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Ammuma dhaqaatii Oobdii Miidiyaa jedhaa search godhaatii subscribe godhaa chaanaalii keenya, tajaajila keenya hordofaa, share waliif godhaa. Baay'een isin jaalladha obboloota ko.